Iyyuu fi Roobeelii waan hin argine Ruutaarraa hin kaahinaa Abrahaamii ofiisaatii barbaadee dhufuu danda'a. Sababni isaa iyyuu immoo Ruutaanis akka Abrahaamii deebi'uu fi hin barbaadde turte abbaa mucaasheeti. Ashamaa akkam jirture hordoftoonni Qeddoo Yuuteeb marti keessan sinin jechaa jechuudha. Gaaffii keessan sinin deebisaa. Ani guyyaa tokkonii dhungadheesan jedhe ganamarratti jechuudha. Jaarsaa hin qabu hin jenne haati jettan jechuudha. Jaarsaa hin qabu eeyye garuu hiriyaa qabaa sinin jechuu kiyyaadha. Akkuma Ermeellaan ammaa jaarsa osoo hin taane hiriyaadha Abrahaam jechuudha. Silaas wanti isin nama dubbisiin hin jiru gaafa dhaqanii dubbatan jechuudha. Mataadhaan nama dhabdu jechuudha. Ani Oromoo kana waan godhu dhabe. Eshi haa ta'u malee Roobeel egaayee haalota tokko tokkodhaanii fagaadhee jira. Akkasumas immoo ilaalaan ture.Anii fi Abrahaam waliigaluu yoo dadhabne iyyuu Abrahaamii gara laafessadha yookiin immoo nama callisaadha. Isa kanaaf beekaadha kan inni callisee barbaadeetuma ta'uu danda'a. Kaleessa immoo gaafa abilii sana irraa hiikanii yookiin lafadha yookiin milikkita aaraa ta'e wayii agarsiisa jenneetu yaanne turreeyyuu. Inni garuu homaa tokkoyyuu girgir hin jenne. Ani immoo kan ajaa'ibee na dhiisuu dideedhe hiyyuun deefaadha. Deefaanii maaliif sirraa hiiku malee sirraa baasu malee jechuuni maaltu isa geesse. Nama akkanaa diinni irra jira yookiin immoo afur irra jira kan jedhamu gara abbootii amantii deemama. Yoommoo xinxalumsa sammuu irraatti rakkoon uumame ta'e gara doktorumsaa deema malee achitti mana sana keessatti wanti fudhamu maaltu jira. Maalidha inni isaanii hanga sana muluu oduu odeessanii kan jedhan jechuudha. Abrahaamii warra isatti naannahanii safaana jirantu sammuu isaa dabarsuudhaaf jiru. Abrahaamii atis immoo yoo dhuguma sobdeeti haala kana keessa akkattidhaan raatofte yoo ta'e wanta akkanaas hin baasu. Akkana yeroo taataate jettu booda miidhama biraa ofirraan geessaadha kan isaan jedhaniitu jiran jechuudha. Haala amma isheen keessa jirtutti immoo Ruutaa baay'ee nutti toleetoo jira. Roobeelii Ruutaan nama akkanaa miti waan akkanaa nama beeku miti. Ruutaan jabduudha, cimtuudha. Kanaaf iyyuu iddoo akkanaa nama dhaqu miti. Ifaan immoo baay'ee isaan galateeffachuu barbaada. Kallattii hundumaan iyyuu kan faana ta'aa jiru isadha. Warri kaleessas faana jirra. Ruutaa akkas jechaa turanii dugdatti garagalfataniitu gara amina isheetii wanta biraa hasawaadha kan isaan jiranii. Kanaaf iyyuu nuti wal kabanyee jaalalaadhaan jiraachuu barbaanna. Nuti namoota wanta baay'ee murteeffatee hojjechuudhaaf jedhudha. Garuu citee dhufee taanaanii badiisa obboleettii keenya yookiin immoo dhadheessummaa hin barbaannu. Gara deemnutti deemna malee eenyumtu eenyutti hin hanqatu yookiin immoo hin hir'atu wal gobuu taateedha. Roobeel wal gobuu taateedha. Roobeel edda gaafa Abrahaamii fi Ruutaa wal lolanii gargar ba'anii gara mana isaanii ishiin dhattee xurinnati heegalanii hanga har'aatti sinan ajjeesaa sinittan tokkosaa sinan barbadeessaadha jechuudha. Kan inni nama tokkotti barbadeesseeyyuu hin argine. Inni kunis immoo sababa yuutiibiiti. Yuutiibii jechuun meeyyuu wantoota isiniin galle tokko jira. Ani ammaa booda akka isinii galuutti ragaatti godhan isinitti hima bakka. Yuutiibiin yoo morma waluudhaan malee hin taatu. Yuutiibiin yoo sobatti dabalan malee hin ta'u. Yuutiibii yoo waa arrabsuu itti dabalan malee hin ta'u. Maaliif jennaan namni hin ilaalu. Fiyuu gadi buuti. Laayikiin gadi buuti. Kanaaf iyyuu dhukkee walirraa kaasuudha jechuudha. Dhageessaniittu isiniin jechuun jaalladha. Egaa isa kanadha jechuudha. Xiqqoo immoo kan hin dhagaye immoo Aamiroon Fa'iisii tooftaa uummateedhaan Ermeellaarraa fagaachuudhaaf kanaati karoora kana karoorfatteetoo jiraatte. Garuu immoo akkati munyumtu hin barbaannu, akkati gowwomtu hin barbaannu, akkati mataa gadi qabattee deemtu hin feenu. Sitti taphachuudhaaf isaan kan yaadaniitoo jiranidha kan jechaatoo jiranii. Ani na dhibee akkamitti nama akkatti dubbannu nu dhibaa. Ruutaan yaadha manaadhaa jennu
jen irra darbitee yoo haadha mucaataa jennu ishii haadha mucaa Abiraam. Ifaan immoo obboleessaa jennu. Qooy akkatti raatee fayyaa dhabuusaa osoo namni kumaatamni haasa'u jechuudha. Ani leenji immoo ispoortiin deemaa jechaa ture Abiraamis. Ispoortii galaan ture jechaa ture. Ispoortii raattumsaa galemoo maalidha? Yaa Waaqayyooti cubbuu na oolchi. Naa galuu didee manaa wantumti isaayyuu kaleessa immoo fudhattee galtee isaanoo akka waan fudhattee galteetti kan isaan haasa'aa jiran. Garam fudhattee galuun diddu fakkaata asumaacha jechuudha. Daanii saala kanaan hin eenneedhaan. Daanii iddoo guddaatti enne turreeyyuu. Ishitti aara garagalchata inni yaanne turreeyyuu. Maal akka inni ta'e garuu wanti beeknu hin jiru. Buziyyeenis immoo akkas ta'aa ta'u jirti. Jedhee kan deefimtis immoo hin aare jechuudha. Hiyyuuni itti naariini akkuma nani ta'aa ture. Ani waan mana obboleettii kootiif ta'aa jiru kan deef ta'aa jiru jedhe Roobeel. Roobeel waliin sobnu isa dhugaa dubbachuudha. Waliin sobnu waaqa. Sobuma na du'u wayyatti mucaan tokko na. Sini obboloota Ruuttaa miti. Obboloota Ruuttaa miti. Isa dhugaan siniin jedhe. Waan ta'e karaa gannii fa'ii karaa eessuma Ruuttaa karaa sana firummaan isaanii. Ani naan shakku abbaa manaa gannii faana fira ta'uun isaanii hin oolu natti fakkaata. Sinin beeknu jettee yeroo tokko obboleettii Ruuttaa meelaati. Maalitti sin beekne eessarraa dhuftanii? Yoo obboloota isinii nuti obboloota keessan yoo jetteetu ta'e marrajaa yookiin immoo wanta ittiin sin ibsinu waasii waan ta'an wayii fidadhaa jettee turte jechuudha. Innaa sana akkasittidhaanii dulla walitti kaasanii walitti kaachaa turanii jechuudha. Innaasa kana dhakaayii haa ta'u malee mana kimii si geessinaa kallattiilee garaagaraadhaan obstaalallee bulleellee si yaalchisuudhaa fi homaa tokko Roobeelillee akkasuma jedhe jechuudha. Wantoonni garaagaraa yoo walitti nu buuseeyyuu sababuma Ruuttaatiyyuu walitti buuneyyuu miidhamashii gaddashii boochashii waan hin barbaannee fi gaati miidhamtee garuu si ilaaluun hin barbaannu udha kan jechaatu jiranii. Abiraam egaa yoowwaadhaan beektu. Abiraam gara laafessa. Abiraam abbaa hiyyeessaati. Abiraam jajjabeessaadha. Abiraam wacaadha taphataadha. Shubbisaadha. Ani akkaatumti isaayyuu naan galme akkaatumti isaa mee tiktookara jechuudha. Tiktookara buttaa jira. Tiktookara Addis Ababaa keessaa mee jechuudha mee hin dhabamu Abiraam mee shubbisaa jala deemee. Kan siniin jedhe. Har'a mucaan ana akkatti raa ta'u mee akkamitti nuti maal goonan jedhem. Eessaran dheeshii. Wayinee gudee yoo nuuftaa itti shaangulleetti maalidhaan jedhem. Namoonni fataattiidhaan jiru garuu namoonni sammuu nama dhukkubsee maan xuruuf katanii jiru. Mee diraama dhumaa jettee yeroo Abiraam akkatti hin boochaare. Dhugaa ani Waaqayyoon itti agarsiisu ana keessan kun na dhiba jechuun namni yoo diraama hojjetes diraamaan keenya kutaa akkanaa diraamaa kutaa akkanaa dhameetu diraamaan hojjetama jechuudha. Sin garuu duucha jechuudha. Inni dammoo fudhattee galuun ishee waan hin oolle nan shakkan jedhamu. Akkasitti kan isaan haasa'aa jiran jechuudha. Dhugumas immoo mee jechuun amma fakkeenyaaf narraan baasii na erga jedhee maaliif gaafa akkanaa hin ta'e ishii mootummoo yaa Rabbi kosuma naqee odeessaa gaafa irraa hiikanii akkan naatiin abbaa manaa biyya ta'e maan ta'eera. Inni amma fakkeenyaaf lafaan of dha'e. Daadiin obboleessi naahii lafaan of dha'e. Intalittiin giiftii maal jedhan sun ishiin isaan irratti hojjechaa turte lafaan ol dhufte. Inni kun maal taatanii jedheen as garagalee minoo naachuun miti cuu. Yaa Rabbi godhi babalaa godhan. Maal taatanii giituu jedheemme lakkine iyyuu jette. Irmeellaan immoo mataa oksisiiste buziyyeedhaan argita jettu. Deef kiwwee. Daaniin ni wakabe. Ofitti qabi ka amma dhukaa jaalallee keeti mee qalabatii yeroo muraasaan dura mee kan gootee fi'ee. Maguma sidi hara keessan gana. Daaniin takkatti hin dallaaluudhaan mee akkas godhee fiidiyoo intala waame. Tooftaa daaniin hin beekane
bilxiidha dhugaa rabbiittiin dallaala takka dallaali hoonaa dhaqu tolchite. እና jechuudha seen amma sabskraayibii naa godha.